Uummanni ishee dhibbentaan 80 ol baadiyyaa kan jiraatanii fi hojii qonnaan kan of danda'anidha. Hawaasni qe'ee isheetii hojii horsiisaa fi oomisha qonnaan beekamu. Kanaanis addunyaa soorus dandeessee jirti. Dacheen kun qe'ee ulfoo dachee ayyaantuu Oromiyaadha. Naannoon Oromiyaa hojii misooma qonnaatiif kan oolu qabeenya uumamaa fi haala qilleensa mijataa biyyee gabbataa kan qabduu fi darbis haala barbaachisaa ta'een hojiirra kan hin oolle qabeenya bishaanii lafa jalaa fi lafarraa misooma jallisiitiif kan ooluu danda'u hektaara miliyoona 4.3 akka qabdu ragaan biiroo qonna Oromiyaa irratti argame kan mul'isu. Haaluma kanaatiin biiroon qonna Oromiyaa ergama kuufama qabeenyaa beekumsaa fi humna hawaasaa gurmeessuu fi qindeessuun hojii misooma qonnaa teekinooloojii ammayyaan deeggarame gaggeessuu fi sagantaa wabii midhaan nyaataa qindaa'e hojiirra oolchuu irratti argama. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii keenya kanaatiin sochii hojiin qonna gannaa akka Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaatti jiru FBC'n faana dha'ee caqasee kan isin biraatiin geenyu ta'a. Nu faana bu'aa. Oomishaa fi oomishtummaa itti fufiinsaatiin guddisuun oomishni qe'ee Oromoo saba isaatiif qofa osoo hin taane sadarkaa idilee addunyaatti akka guddatuudhaaf xiyyeeffatamee itti hojjetamaa jira. Humna qabeenya naannoon hawaasni naannichaa akka dinagdeen goomuudhaaf hojiin qonnaa hojii manii guddaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan biyyaa ta'uun oolee bubbuleera. Kunis mul'ata bara 2022tti qonna ammayyaa'ee fi hawaasa hiyyummaa keessaa ba'e haa uumnu jedhu galmaan ga'uudhaaf yaadamee tattaafatamaatiin jira. Akka naannoo Oromiyaatti hojiin qonnaa jajjabeessuu fi ammayyeessuudhaaf kan xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru keessaa immoo kilaasteraatiin qotuun isa tokko. Hawaasa qonnaan bulaa Wallagga Bahaa aanaalee garaagaraa kilaasteraatiin sanyii facaasuu irratti argaman FBC'n dubbisee jira. Oomisha bara 2017tti qophii nuti qopheessaa jirru takka baqaqsinee yeroo lama qonnee sadaffaa irratti akka facaafu akkasitti karoorsinee jirra. Kanaaf karoora argitan kan ammoo fiixaan baasaa jirra jechaadha. Irra facaasaa gallee facaasaa kan ammoo guyyaa qabannee guyyaa tokko waluma duukaa facaasna jennee karoora kana qabannee jirra. Akkuma uummata kana argitan uummata kana iddoo kanatti guyyaa tokko nama sangaan qabneefillee aangnee facaasnee akka guyyaa tokkoon xumuratee galu akkasitti karoorsinee jirra. Oomisha boqqolloo kan oomishnu kilaasteraan gurmoofnee dhiira naannoo 54 fi dubartoota 34 taane naannoo walumaa galatti naannoo nama 90 taane kilaasteraan hojjechaa jirra. Hojii kilaasteraan hojjetamu hojii qobaarraa hojjetturra hojii kilaasteraan hojjettutu baay'ee adda garummaa qaba. Hojiin qophaa hojjettu qophaadhaa waan isiin ta'u garuu as keessatti isa humna qabus isa humna hin qabnees isa sangaa isa qotiyyoo qabus isa qotiyyoo hin qabnees walumatti qabannee walii wajjiniin wal gargaarree walii wajjin hojjechaa jirra. Kilaasteraan hojjechuun gara fuulduraatti isa hojjenne gara hojii akka galuutti isa laafaa gara jabinaatti akkaataa kanaatti wal jajjabeessinee kilaasteraan oomisha keenya oomishaa jirra jechuudha. Haalli qilleensa saarri maasiin kee kilaasteraan waan ta'eef lolaan irreessi jalaa hin miidhu. Wal gargaartee lolaaf bakka laattee jechuudha. Boqqolloo facaafne 2011 jammarree sochii adda addaadhaan egaa yaa'u mootummaan ijaaramaati akkas waliin ta'a tokko godhaa jennaan ijaaramne erga ijaaramne immoo bu'aa gaarii jirra arganne jechuudha. Lafa hektaara tokkorraati hanga duraan yeroo facaanee hojjennu namni ogummaan namaa tokko miti ilaalchisaas tokko miti. Namni yennaa faca'ee hojjetu amma kuntaala 30-40 argata ture nama yeroo dhuunfaan hojjetamu jecha amma waliin yennaa hojjennu ijaaramnee kilaastera kana irratti yennaa hojjennu sadarkaa 60-70 argachaa jirra jechuudha. Tokko muuxannoo wal deeggiraa jirra. Guddina gara fuulduraafillee ijaaramnee akkuma isin argitan kana akkuma isin lafa bal'aa namni 51 immoo hektaara 200dha inni qabu. Duraan 100 jammarree amma garuu of jalatti ijaarree gara hektaara 200 qabna jechuudha. Akka godina Wallagga Bahaatti bara kana lafa walii galarraa jechuudha harka 80 kilaasteraan qonna jennee jirra. Kana keessaa hektaara 1771 fi 378 keessaa
bantaa 80 kan tochuudha kilaasteraan yeroo amma kana ijaarraa jirra. Kana keessaa hanga ammaatti kilaasterii ijaaramee jiru kilaastera misooma boqqolloo dabalatee jechuudha kan biraa dabalatee hektaara 667 jechuudha. Kana keessaa boqqolloon hektaara 450 kanaatiif jechuudha yeroo amma kana immoo facaasaa keessa jirra. Qophii maasii dhumeera jechuudha. Dhimma dheessii hojii liqbate jechuudha. Komeen garagaraa akka jiru beekama. Fedhii qonnaan bulaatii fi xaa'oon dhiyaachaa jiru xinnoo ishee ol si mul'isuu danda'a. Garuu immoo yeroo ammaa kana xaa'oon bal'inaan nu galaa waan jiruuf kan isaan barbaadan boqqolloo irratti midhaachuu qaba jedhanii kan isaan gaafatan waan ta'eef xaa'oon Nipesi Burundis yuunas galaa kan jiru ta'uu isaa gaafsee ibsuuf. Bara kana boqqolloo hektaara miiliyoona 1.78 kan karoorsine isa kana milkeessuudhaaf kanaan dura qophiiwwan adda addaaf gaggeessaa turre humna namaa qopheessuu, sanyii qopheessuu, xaa'oo qopheessuu fi lafa qopheessuu irratti gallee akkuma adda wajjin argaa jirru kana baay'ee isa hektaara miiliyoona 1.3 kan ga'u facaasne irra kana dura amma hektaarri 400 fi 800 kan ta'u uttaansileen facaasnaa akka rakkootti olii galatti kan ka'u sanyii irratti duras kan irratti hojjechuudha qabne inni yaadnu sanyiin yeroo baay'ee naannoo kanatti kan qophaa'u sanyiin filatamaan Oromiyaa kan intarpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaa sitti qopheessa santu deebi'ee sanyii ta'a. Haala naannoo kana ture irraa ka'ee sanyii erga facaasnee booda deebisnee funaanuu rakkoo guddaa ture. Funaanuu qofaa miti sanyii dirreerratti ilaalta sanyiin boqqolloo fi sanyii midhaan kaanii garagara. Kun salphee poloneetii miti jechaadha. Kanaafiyyuu kiroos gaafa gootu dhuftee sanyii kormaa fi sanyii dhallaa adda baasuu waan qabdu sirriitti dhiibbaan guddaan waan tureef rakkoo ture. Haa ta'u malee bara kana baay'ee xiyyeeffannaa addaa kennee kan naannoo keenya keessa jiru kan paayinareen jennus jiran qaamni biyya alaa biyya kana keessatti investimentii hojjechaa jiru kan keenyaa jira yuuneenota adda addaa biratti waldaalee bu'uuraa biratti kan baay'isne waan jiruuf isas baay'ee karaa xiyyeeffannaa addaatiin qindeessinee as fiduudhaaf yaallee jirra. Godina 7 garana jiru lixa Oromiyaa irra jiru kun hundi isaanii boqqolloo facaasneef jechaadha. Oomisha qonnaa Oromiyaan ittiin beekamtu keessaa bunni sangafaatiin dinagdee biyya keenyaa keessattis shoora olaanaatii qaba. Godinni Qeellam Wallaggaas badhaatuu kennaa kanaatiin egaa firii gaarii irraa argachuudhaaf bifa saayinsawaatiin hojjechuun murteessaadha. Kun ammoo dhaabbii irraatii eegala. Bunni inni bara aadaadhaan dhaabataa ture akkaataa malee dhaabbiitiin muka jala dhaabuutiin eegumsa malee dhaabuutiin amma qotee amma dhaabuutiin bunni kun gogee dhume. Bunni silaa yeroo dheeraa kan qabaachuu ture gogee dhume. Kanaaf amma erga misoomni qonnaa barumsa kana irra deemee ilaalee biyyoo kana isa keessaa qotamu garamitti akka inni bahu inni jalaa qotame garamitti akka bahu maal akka inni dabalatu erga inni barsiisee bunni kuni haala gabaanni aanaan keenya kuni aanolee isee bukkee jirtu ol akkasiin gabaatti dhiyeessaa jechuudha. Biqilaa dhaabbii bunaa jiruuf jireenya hawaasa keenyaa hin geeddarannee erga qabannee as oollee bulleerra keessumaa immoo gara sadarkaa ammayyaatti akka dhufuuf hojii kilaasteraatiin qabanne keessatti hojii guddaan hojjetamaa jira jechuudha. Haala qabatamaa amma laalluun hawaasi keenya jalqabbii nuyi irra jalqabne kanarra hojii guddaa hojjetannee eegaa jirra. Akkuma kaafanne bara kana karoora keenyaan biqiltuu miliyoona 35 ol karoorfannee akka jirruu fi kana keessaa immoo biqiltuun bunaa kun keessumaa bara kana hin dhaabne nu uwwisna yoo ta'e jiruuf jireenya hawaasa keenya gara fuulduraatti xiyyeeffannoo olaanaatti ilaannee hin geeddaraa inni amantaa guddaa qabna. Kanaafis qabannee hojjetaa jirra jechuudha. Bunni kun oomishtummaan isaa akka dabaluuf akka waajjira qonna godinaatti karoora of danda'e qopheessinee hojiiwwan gurguddaa 3 hojjenna. Inni tokkoffaan buna dulloomanii sanyiin isaanii gaarii ta'ee umriin garuu itti jaare muruudhaan haaressinee oomisha irra deebina akka kennan goona. Inni kan biraan buna oomishtummaan isaa baay'ee gadi bu'aadha ta'e immoo hundeedhaan buqqisnee buna haaraa sanyii filatamaan akka dhaabbatu goona. Inni sadaffaan lafa haaraan uwwisa bunaatiin dabaluudhaaf lafa haaraa boolla bunaa saayinsii isaatiin qopheessineeti dhaabaa kan jirru. Kanarraa kaasee bara kana godina kana keessatti biqiltuu bunaa miliyoona 378 qopheessinee dhaabbiidhaaf kan geessifne. Egaa biqiltuun godina kana keessatti qopheessinu dhimmoota 2 giddu galeessa godhanneerra. Inni tokkoffaan biqiltuu dhukkuboota adda addaa dandamachuu danda'an. Lammaffaa biqiltuu oomishaaf oomishtummaan isaanii godina kana keessatti bu'a qabeessummaan isaa mirkanaa'e qorannoo qonnaatiinis kan faaya ta'e isa adda baafneeti kan irratti hojjechaa jiru. Kanarraa kaasee gosa sanyii 2 fayyadamna. Sabaaratti Andasir kan jedhu sanyii mana sibuu kan jedhu godina kanatti bal'inaan kan fayyadamnu. Dhaabbii qofaa miti kunuunsaafis ogeeyyiin itti ramadamanii keessumaa ogeessa saayinsii biqiltuu aanaa hunda keessatti hojii kana narsarii isaatii irraa dhangalaasuu sanyii isaarraa kaasee amma dhufee dhaabbiif ga'utti
lafti filatamee boolli qotamee dhaabbiif ga'utti erga dhaabamee booda immoo kunuunsuu isaatiif xiyyeeffannaan addaa hooggansi godinaas waajjira qonnaa sadarkaan jirus xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjetaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Hojii misooma bunaa inisheetivii sadarkaa biirootti qabannee hojjennu keessaa tokko hojii misooma bunaa irratti. Hojii misooma bunaa irratti tokkoffaa buufataalee biqiltuu bunaa bal'inaan hundeessuu irratti hojiin bal'aan akka hojjetamu taasifamaati kan jiru. Buufataaleen kun karaa mootummaatiinis hawaasanis akkasumas dargaggeeyyii hojii dhabdoonni gurmaa'anii akka buufata biqiltuu kana irratti bal'inaan hojjetaniif hojii guddaa tokko gooneeti kan hojjenne qabanneetu kan deematoo jiru jechuudha. Gama biraatiin immoo iddoowwan dhaabbii biqiltuu kun itti dhaabbachuu danda'anis yeroo ammaasitti bal'inaan addaan baafame hojiin babal'aa ta'anii hojjetamuu eegalaniiti kan isaan jiranii jechuudha. Bara kan biqiltuu buufata biqiltuuwwan adda addaa irratti biqiltuu biliyoona 2.6 kan ta'u ni qopheessina jennee karoorsine hojjechaa jirra. Kun hundisaa yeroo ammaatitti qophaa'eeti kan inni jiru jechuudha. Qophaa'uu isaa qofa osoo hin ta'in immoo buufata biqiltuu irratti akka ammasnis ilaalatoo jirtan baay'ee karaa abdii guddaa namaa kennuun qabatiinsi isaatis karaa gaarummaa qabuun kan inni jiru jechuudha buufata biqiltuu irratti. Bara kana roobnis yeroodhaan hararfaatis roobaa waan tureef kan gannaatis yeroodhaan waan galaatoo jiruuf buufata biqiltuu irratti biqiltuun hundi isaaniitiyyuu karaa jedhamuu danda'uun baay'ee karaa gaarummaa qabuun kan jiru jechuudha. Oromiyaa dachee magariisummaa ishee irratti fayyadamtuu akka taatuudhaaf Oromiyaa galaana dammaanii guunan dhaadannoo jedhuun hojii oomisha dammaa bifa ammayyaawaatiin jajjabeeffamuun itti fufeem. Kana dhugoomsuuf hojiin gaagura ammayyaa hojjechuun raabsuun magariisummaa naannoos cimsuu qabeenya uumamaa naannootti sona dabaluun akka hojii oomisha dammaatiif ooluudhaaf hojiin boonsaan hojjetameera. Dargaggoota achirratti gurmeessuunis fayyadamoo taasisuun saantima tokko fuula lamaa isaa jedhan sana garlachuu dubbiin tolteetti. Godina Qeellam Wallaggaa biyya oomisha dammaatti dubbiin kun dhugoomaa jira. Dhiqamaaf biyyee bishaanii kanarraa kan nuyi jalqabne bara 2011dha. Yeroo nuyi jalqabne kun biyyee akka kanaati. Kun illee ergasii margee giraaviliyaa waan adda addaa ergasii dhaabne gara sanatti dhufee jira. Amma immoo erga kun nu sondaa'ee nu misoome jedhee booddee giraaviliyaa deeggarsa nuu godhanii abukaadoo ammallee bukkee kanatti mul'ataa jiru deeggarsa nuu godhanii qaamni aanaanii fi itti gaafatamaan paartii badhaadhina keenyaa jechuudhaan bukkee dhaabatanii yeroodha yerootti hojii nu wajjin nu dhufanii ilaalaniitu kaka'umsa guddaa nuu godhanii otuma sanaan jirruutu tuma wal ijaarree nama 48 ijaaramne dhalaa 24 fi dhiira 24 ijaaramne jechuudha. Kana booddee hojiin keessan gaariidha jedhaniitu gordomoo kana nuu kennan jechuudha. Horsiisa dammaatti akka nuyi korfoomnee jedhamnu horsiisa dammaa jalqabne jechuudha. Horsiisa dammaa kana jalqabuun keenya bara 2014 deebinee korfoomne bara 2015 kaanee horsiisa kanniisaa jalqabnee jirra jechuudha. Bara 2014 waldaadhaan gurmoomne hojii kana jalqabne jechuudha. Hojii sulula hojii daagaa kana jalqabne lafa kana misoomsannee kunoo oomisha dammaa horsiisa lukkuu loon illee itti fufaa jirra gaafachaa jirra jechuudha waldaadhaan ijaaramne. Erga horsiisa kanniisaa kanatti waldaadhaan ijaaramne jenne wanti nuyi fayyadamne tokko lafti kun nuuf fayyuunsa faayidaa guddaadha. Deebi'ees immoo daagaa kanas hojjennee maallaqa gurguddaa argannee mana keenyas jireenya keenyas ittiin fooyyessaa turreerra. Abdii nuyi gara dammaa kanarraa qabnu immoo yoo xinnaate gara fuulduraatti jechuudha. Toonii 60 isaa oliin arganna jenne yaadna. Gaafa kana argannu immoo gaafa maallaqatti gaafa deebi'u naannoo 400 isaa oliin bituu danda'a. Akka godina Qeellam Wallaggaatti hojiin misooma dammaa carraawwan godina keessa jiran hojii wal qabsiisee hojii bal'aadhaa fi dinagdee qonnaan bulaa keenyaa guddisuu danda'u keessaa isa tokko. Kanarraa kaasee godina keenya keessatti gaaguroota aadaadhaan ce'umsaan ammayyaan dhiyeessuudhaan qonnaan bulaanii naannoo kanatti fayyadamaa akka ta'aniin hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Kanarraa gaafa kaafnu bara kana hojii misooma dammaa wajjin wal qabatee haaraadhaan gaagura ammayyaa gara 42,000 ol qonnaan bulaadhaaf dhiyeessinee raabsineeti kan jiru. Sakaan qonnaan bulaanii maateriyaalii dhiyeeffatee akka hojjetu kaan inisheetiiviidhaan kaan sagantoota garaagaraatiin dhiyaatee oomishaaf oomishtummaa qonnaa dabaluudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Egaa gama oomishaattis gaafa deebinu godina kana keessatti karoora bara kana misooma dammaa irratti qabanneen
damma toonii miliyoona 5.6 argachuuf karoorfannee hojjechaa kan turre. Hanga har'aatti damma toonii miliyoona 5.2 argannee nyaata naannootiif gabaadhaafis dhiyeessineeti kan jirru. Qonnaan bulaanis bu'aa qabatamaa damee kanarraa argachaati kan jiru. Keessaayyuu immoo sagantaalee garaagaraatiin immoo karaa qindaa'een hojii dhabdoonni irratti ijaaramanii hojii misooma dammaa irratti akka hojjetaniif aanaalee keenya keessatti dargaggoota waldaa 30tti ijaarree hojii misooma dammaatti hojii wal qabsiisee waldaa 30tti ijaaruudhaan dargaggoota gara 1,640 ta'an hojii kana keessa gashineeti kan jiru. Dargaggoonni kunis hojii misooma dammaarraa fayyadamaa ta'anii dargaggoonni akka isaanii hojii kanatti akka galaniif sosochii bal'aa tumamee jira. Dhaloonni injifataan qabeenya uumamaa jiru ofumaa fayyadamee kan darbu osoo hin taane waa'ee jireenya dhaloota egeree yaadaam. Dhaloota ijaaruu ammoo sirna gadaatu duudhaa Oromummaatu barsiise. Dhaloonni ammaa fagootti dhalootaaf yaaduun biqiltuu dhaabee kunuunsee boruu lammiif galaa kaa jira. Boree keenya har'aa dhaabnuun mata dureewwan dhaabbii biqiltuuf itti fayyadamamaa turedha. Dhaabbiin biqiltuu ganna kanaas akka Oromiyaatti finiinee jira. Faayidaan ashaaraa magariisaa jijjiirama qilleensaa keessattuu akka addunyaatti rakkina uumaa jiru kan dandamachiisuudhaa fi gahee olaanaa qaba. Gama biraatiin immoo lubbuu hedduu qisaasama keessa gashaa jira. Biqilaan kallattii adda addaatiin uumamni garaagaraa rakkoo jijjiirama qilleensaatiin miidhamaa jira. Garuu akka biyya keenyaatti kallattiidhaan itti xiyyeeffatamee hojjetamaa jiraachuun kun waan baay'ee dandamachiisee jira. Haadha hiyyeessaati nama na gargaaru hin qabu. Ijoollee lama guddisaa abbaa manaas hin qabu. Mana kiraayii keessan ta'a. Sababa kanarraan kan ka'e ani lafanitti deemu lafanitti dhaqee aara galfii hin qabaanneefini dhufee kanatti aara galfii godhadhee soqadhee soqaa kanaan fayyadama. Gaafa soqee galu birrii 200 yoon fudhadhee midhaan kubbiyaa tokko lama bitadhaa oolaas fudhadheera kunuunsachaa jira. Bara kana akka aanaa boojii dirmajiitti biqilaa ashaaraa magariisaa hin dhaabne kan karoorfannee jirru miliyoona 2.5 achi keessaati kan nu hafatu yoo xiqqate kan biqilaa ashaaraa magariisa kana keessaati persentiin 40 walumaa gala hojii kan kuduraa mudurarratti xiyyeeffatee kan jirudha. Kan hafee hojii bosonaa addanatti istiraakcharoota hojjetaman kana keessatti kan nuun dhaabnudha. Yeroon kun yeroo baayoloojikaalaan uwwisnuu fi keessaayyuu biqilaan adda addaa dhaabatudha. Waan qotee bulaan keenya fayyadame keessaati lafti kun dura qonnaaf ooluu hin danda'u garuu daagaan waan hojjetameef yeroo ammaa kana baayoloojikaalaan uwwifame baayoloojikaala keessaa immoo biqilaan xiyyeeffatamee muduraaf ooluu danda'u jechuudha. Yoo xiqqaate biqilaan miliyoona 305 kan dhaabnu akka godinaatti. Kanaaf biqiloota kana keessaa mudurri qofti miliyoona 36 jechuudha. Kun immoo mangoo, avokaadoodhaa fi wantoota muduraaf oolan daawwata. Kanaaf carraa kanaan qonnaan bulaan illee maasii kaleessa oomishan laan irratti kilaasteraan biqilaa avokaadoo muduraa kallattii amma mul'atu kanaan dhaabee jireenya isaa kan fooyyessuuf hojjechaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Dhiqamiinsi biyyee keessattuu lixa Oromiyaa irra jiru guddaadha. Dhiqamiinsi biyyee kun rakkoo dargaggummaa biyyee lixa Oromiyaa irra jiru naannoo 65ti. Kanaaf biyyee kana wal'aanuun eeguun fayyummaaf qaljummaa isaa dabaluun dhimma filannoo doon ta'een dhimma dirqamaa goonee hojjechaa jirruun hojii naannoo irra darbee biyyaaf fakkeenya ta'aa jiru hojjechaa jirra. Dabalataan hojiiwwan eegumsa biyyoof bishaanii boona hojjechaa turre keessatti hojiin lammaffaan hojjetamaa ture hojii ashaaraa magariisaati. Hojiin ashaaraa magariisaa bara kana waggoottan 5 darban keessatti biqilaa biliyoona 18.3 akka naannootti kan dhaabne sana keessaa latiinsa waliigalaa dhibbentaa 88.5 bara kanas biqilaa biliyoona 5.5 qopheessuudhaaf karoorsine biqilaan biliyoona 5.44 akka naannootti qophaa'eera. Waliigala isaa yeroo fudhannu lafa dhaabbiidhaaf biqilaa biliyoona 4.95 akka naannootti dhaabbatuuf lafti miliyoona 1.29 ta'u keessaa hanga ammaatti lafti hektaara 702 ta'u jiyoo riferenser ta'eera jechuudha. Qaamni sadaffaan sadarkaa idil addunyaa jiru biyya keessa jiru amanamummaa ragaa keenyaas akka amanuuf hojii guddaa hojjechaa turreerra. Hojiin kun hojii kenna tajaajila lammummaan hojjetamudha. Uummanni miliyoona 9.7 ta'u maallaqa biliyoona 9.8tti tilmaamamuun kan hojjetamu yeroo hafe keessatti haala qabatamaa godinaalee keenya irratti hundaa'uudhaan dhaabbiin waliigalaa kan guyyaa tokkoof idilee itti fufee kan gaggeeffamu ta'a. Xiyyeeffannaa qonna Oromiyaa babal'isuu qabamee jiru keessaati oomishni muduraa isa tokko. Keessattuu muduraalee biyya keessatti tajaajila adda addaaf oolan alergiifis oolaa jiran keessa oomishni avokaadoo kan dagatamu miti. Avokaadoo oomishanii firii isaa nyaatu. Alatti argatanii dinagdeen jabaatu.
gaaddisa isaan faalama qilleensaa mo'atu. Lixa Oromiyaa aanaan mana sibuu hojii kanatti jiru. Muuvimentii sana ashaaraa magariisaa keenya sin keenya kan jedhuuni sochii maatiirraan ka'eedha. Abbaa kootu jalqabsiise lafa kana yeroo sanatti mana barumsaan ture. Sana booddee hojii kana babal'isnee hojjechuuf lafi qabamee jira waan ta'eef gara kamitti deemuu qaba, gara kanarraa immoo gara kamitti socho'amuu qaba kan jedhuuni gara sanarraati gara biqiltuuwwan firii kennuu danda'anii nyaatatti ooluu danda'anii gara firuutiitti deebisne jechaadha. Lafi kun walumaa gala hektaara 50 kan ta'udha. Akkuma seensa irratti argitan giraaviliyaan jiru gara hektaara 4-5tti ta'a. Eddasii maangoo argitaniittu maangoon kun immoo gara hektaara 10 qabatee jira. Abukaadoon sanyiin isaa filatamaan kun immoo hektaara 7-10tti kan ta'udha. Saxxannaa dabalatee jechaadha. Muuzii sanyiin isaa filatamaa ta'es argitaniittu. Walumaa gala sanyiiwwan filatamoo ta'anii hektaara 50 irratti hojjechaa jirra jechaadha. Yeroo jalqabaa fi naannoo kanarraa abukaadoo kanarraa firii argameen biyya alaatti ekspoortii gochuun danda'ameera. Gara kuntaala 60 kan ta'u jechaadha. Kanarraan kanaaf immoo biqiltuu kanarraati baalli isaa muramee sanyii biyya keessatti qophaa'uuf galtee ta'ee oomisha haadhoo ta'ee tajaajilaa jiraachaadha. Murree aanaafis raabsinaa naannoo keenyaafis raabsine biqiltuu isaas oomishaa jiraachaadha. Bakki ammatti argamnu kun aanaa mana sibuu ganda buukee innekkaati. Kan amma ilaalaa jirru kun oomisha abukaadoo yoo xinnaate naannoo kana qofaarraa hektaara guddaadha kan jiru. Kun immoo akka aanaa mana sibuutti abukaadoon hektaara 442 kilaastera 40tti jechuudha qoodamee amma kan inni hojjetamaa jiru. Biqilaan kun numa bukkeetti kan inni oomishamee giraaftiir ta'u amma kan giraaftiir ta'ee qophii bara kanaaf jiru xiqqaate biqilaa 88 jechuudha kan amma farqaa qabnu. Akkuma beekamu immoo lafni aanaa mana sibuu keessa jiru kun asiidiidhaa fi rimmaan baay'ee miidhamaadha. Egaan leenjii qonnaan bulaa yeroo darbe yeroo adda addaatti kennamaa turerraa ka'uudhaan kunuunsaa fi eegumsa biyyee jabina qabu gochuudhaan hawaasa keenyaaf hubannoo uumuudhaan gara abukaadootti yoo deebine qonnaa kan biroorraa gara kanatti yoo dhufne irra caalaa bu'aa argachuu dandeenya, firii argachuu dandeenya kan jedhurraa kaanee bakka amma jirru kanarraa jechuudha kan jalqabne waan jalqabne kanaan bara darbe xiqqaate kuntaala 60 ol jechuudha alatti kan ekspoortii goone yeroo jalqabaa fi kanarraa ka'uudhaan jechuudha eegumsa biyyee godhamerraa kaasee jechuudha bu'aan amma mul'atu kun argamuu kan danda'e. Xiqqaate ganda 25 olitti jechuudha kilaasterra abukaadoo kun akka inni babal'atu gochaas jirra gooneerras sanyii biqilaa nuyi amma bara kana qopheessine kan silan jedhe 88 sun qonnaan bulaa fi raabsina yoo dhibee iddoo kan biraatis dhiyeessiisaa gochuudhaan qophiin lafaa hundi xumuramee boolli isaas qotamee kan jiru kilaastera hedduu qabna jechuudha xiqqaate amma farqa. Bara kana xiyyeeffannoo guddaadha kan nuti kenninee hojjechaa jiru. Abukaadoo yeroo ammaatitti buufata biqiltuu irratti abukaadoo chigginyiisaa yookaan biqiltuu abukaadoo miliyoona 10.2 ol kan ta'u qopheessineeti kan jirru. Miliyoona 10.2 ol kan ta'u kun immoo lafa hektaara 30 ta'u irratti bara kana hin dhaabbataa jechuudha. Kun qonnaan bulaa keenya birattis akkasumas abbootii qabeenyaa hojii kana irratti bobba'an karaa mootummaatiin jajjabina guddaatu kennamaafii jira. Abbootii qabeenyaa birattis bal'inaan akka hojjetamu taasifama jedhamee yaadamee hojii hojjetamaa jiru jechuudha. Erga hojii kana jalqabnee qonnaan bulaan keenya abukaadoo karaa gurmaa'insa qabuun walitti gurmaa'anii abukaadoon gara biyya alaatti akka inni ergamu taasifamaa dhufee jira jechuudha. Bara baraan ekspoortiin keenya abukaadoo irratti dhufaatoo jiru dabalaati kan inni dhufaatoo jiru lafaanis bal'isnee akkasumatti dabalaati kan dhufaatoo ture jechuudha. Kanaaf abukaadoon inisheetivii qonnaa keessaa inisheetivii isa guddaa tokko gooneeti kan qabannee hojjechaa jiru. Kanarraa ka'ee jijjiiramni yeroo ammaatitti qonnaan bulaa birattis mul'achaa jiru jijjiirama baay'ee abdii guddaa namaa kennitu jira. Kana babal'isuun baay'ee barbaachisaadha. Sababa rakkoo nageenyaaf qeen Oromiyaa misoomatti laaftee turte har'a garuu fooyya'insa haala nageenyaan argameen kaabaa fi kibba ba'aa fi lixaa hunduu misoomatti jira. Qotee facaafachaas jira. Haalli hojii qonnaa kanaa akkuma argitan hojii gaarii bokkaan xinnoo achi siqee nu roobee haa ta'u malee amma kun hojii kana qabannee jabaannee uummanni keenya hojjetaa jira. Qonnaan barana bareedaadhaas
gara biraallee baay'ee bokkaan hin jiru gara keenya kan immoo bokkaan jira qonnaa bareedanii qotaa jiru immoo. Hojii ammaa tana keessatti hojii bara qonnaa bara 2016 kana keessatti hojii mootummaan qabattee jirtuun hojii bareedaadha. Nu boonsa mootummaa keenya duuba dhaabbanna amma tokkoffaa boqqolloo irra jirra qamadiin ganaadha waa baay'ee akka karooraatti mootummaa keenya wajjin qabannee taa'u jirra. Isinillee nu jabaatanii biyyillee jabaatee akka nageenyi kunillee duratti deemu waan durii caalaa akka misee jedhu biyyillee akka walii galu maatiinillee akka walii galu bayaaf seensatti akka tokko ta'u akka Itoophiyaattillee akka tokko ta'u akka Oromiyaattillee akka tokko ta'u kana barbaanna jechaadha nu biyyi keenya Oromiyyaan takkittiidha akkuma saniiti jechaadha misoomallee akkuma sanii barbaaddi jechaadha magariisummaan isillee akkuma san jechaadha afaan isillee tokko jechaadha yaadni isillee tokko jechaadha tokkummaa barbaaddi jechaadha. Aanaan keenya aanaan Qondaalaa oomisha midhaan adda addaatiin beekamtuudha. Kana keessaa inni guddaan oomisha midhaan agadaatiin baay'ee beekamaadha. Hawaasni keenya hedduminaan kan itti fayyadamu midhaan agadaa kana jechuudha. Kanaaf bara kana gama midhaan agadaatiin kan wal qabate ispeeshaalii boqqolloo wajjin kan wal qabate boqqolloo midhaan agadaa gaafa jennu boqqolloo bisingaa kanneen kana fakkaatan yommuu ta'u dhimma boqqolloo wajjin kan wal qabatu bara kana naannoo hektaara 4,000 olii kilaastera 223 boqqolloon akka aanaa keenyaatti oomishamaa kan jirudha. Haaluma kanaan dhimma oomisha isaa wajjin kan wal qabate lafa hektaara 4,000 olii kan oomishaa jirru kanarraa kilaastera 223 kanan jedhe kanarraa bara kana oomisha naannoo kuntaalaa 375 ol ni arganna jennee kan itti hojjechaa jirrudha jechuudha. Lixarratti xiyyeeffannoon keenya inni guddaan tokkoffaa asidummaa karaa ittiin to'achuu dandeenyuun hojii bal'aa jalqabnee jirra. Nooraa bal'inaan bara baraan daballeetti kan oomishaa jirru bara kana nooraa kuntaala 300 ol kan ta'u oomishnee gara qonnaan bulaatti gadi buusuu eegallee jirra. Bara ittaanus akkasumatti deemamaa garuu nooraa qofaan kana keessaa ba'uun hin danda'amu jechuudha. Daawwattoota keenya tattaaffiin hojii qonnaatiin Oromiyaan dinagdee ishee akka guddifattu karoorfamee hojjetamaa jiru akka daran dhugoomuuf qe'ee keenya dachee keenya qonnaan sammuu keenya immoo nagaaf haa qopheessinu. Kana haa lallabnu irrattis haa hojjennu. Deega seenaa taasisnu. Kana dhaamannaa galatoomaa.